Yooyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni wabii miidiyaa akkam jirtan akkam sa'aatii kana geessan nageenyi jaalalli tokkummaan argachuun gammachuun siniif haa baay'atu siniin jechuu barbaanna. Warroonni wabii miidiyaa haaraa taatan sabskraayibii gootanii sheerii gootanii viidiyoon keenya guyyaa guyyaan akka isin bira ga'u yoo barbaaddan mallattoo bilbilaa tuqachuudhaan olii gochuun dagatiina. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoonnii fi hordoftoonni keenya guyyaa har'aa immoo uffattoota aadaa kutaalee adda addaa fi diizaanii adda addaatiin qophaa'e qabannee isinii dhufnee jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hundi keessan immoo warroonni argaa jirtan sheerii gootanii namoonni baay'een aadaa isaaniiti uffannaa isaaniiti waan akka biraan geessan abdii guddaan qaba. Egaa aadaa keenyaan ni boonna. Aadaa keenya immoo bakka barbaannetti uffachuu agarsiisuu ni dandeenya. Kanaaf immoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya nuti biyya UN irraa jiraannu malee biyyoota garaagaraa irratti raabsullee akka dandeenyu asumaan sin beeksisuu dandeenya. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni chaanaalii keenya hundi keessan sheerii gootanii sabskraayibii gochuudhaan namoota biraan akka ga'amu gochuu akka dandeessan abdii guddaa qabna. Kabajamtoota keenya hundi keenya immoo warroonni arginu immoo sheerii godhuudhaan bira akka hin daganne isiniin jechuu barbaanna. Kanaaf wayyaalee adda addaa kutaalee garaagaraa diizaayinii garaagaraatiin akkuma qophoofne isinii dhufne isinis immoo wanti isinirraa eegamu warroonni sabskraayibii gootan sheerii gochuudhaan warroota kaan biraan ga'u warroonni immoo chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatan sabskraayibii gootanii viidiyoon keenya guyyaa guyyaan yoo hojjennu akka isin bira ga'u yoo barbaaddan olii gochuun dagatinaa siniin jechuu barbaanna. Kanaaf immoo wabii miidiyaan saba isaatiif egaa warroota faayamuu barbaaduuf warroota aadaa isaatiin boonuu barbaadu kutaalee garaagaraatiin diizaayinii garaagaraatiin kan qophaa'e uffata aadaa siniif qopheessee jira. Maarree warroonni kaan immoo egaa isinis immoo warroonni fahamuu barbaadan jirra jechuudhaan nu bukkee akka dhaabbattan kabajaan sin beeksisuu barbaanna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni wabii miidiyaa egaa uffattoonni kutaa kamiyyuu nu biraa argachuu ni dandeessu. Biyyoota biraarras warri jirtan immoo ajajachuu ni dandeessu siniin jechuu barbaanna. Kanaaf egaa hundi keessan jaalala kabaja siniif hawwaa walmaa gaarii galatoomaa horaa bulaa deebanaa turtii gaariin sinii hawwa kabajamaa.